Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu iddoo ijaarsa innisheetii fi bara 2017 itti ijaaraa jiran kan isin daawwachiifnu taati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerraam. Egaa iddoo ijaarsa innisheetii fi bara 2017 bulchiinsi magaalaa Kaarramillee itti ijaaraa jiran kanatti bulchiinsi magaalaa Kaarramillee kabajamoo fi jaalatamoo obbo Ahmad Yaasoo Bushraa kan nu daawwachiisaa jiran ta'uu isin daawwachiifna. Egaa akkuma viidiyoo isaa daawwachaa jirtan kanatti iddoon ijaarsa innisheetii fi bulchiinsi magaalaa Kaarramillee itti nu daawwachiisaa jiran kun dhaloota boruutiif faayidaa qabeessa kan dhaloota boruu ijaare guddina biyyaatiif bu'uura ta'u jechuudhaan obbo Ahmad Yaasoo Bushraa dubbataniiti jiran. Bulchaan bulchiinsa godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Muhammad ijaarsa innisheetii fi bulchiinsi magaalaa Kaarramillee ijaaraa jiru kana daawwataniiti jiran. Egaa jabaa qabu abbaatu jabeeffata seenaa baddee abbaatu sirreeffata akkuma jedhamu jijjiirama eegallee itti fufsiifnee biyya teenya diinagdeedhaan utubnee gara fuula duraatti ni tarkaanfachiifna jechuudhaan bulchaan bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu obbo Riyaad Muhammad dubbataniiti jiran. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu qophiin daawwannaa keenya kan arraan tanaa kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo Rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama qiyyaan nagayaatti. Jabiya isiga. Habehu,